akkas ture. Koomsisaa yaada dhuunfaa ture. Garuu amma akka dachee diriiree, akka galaanaa yaa'ee, akka tulluu wal jedhee, akka dhakaa jabaatee hundeesaa garfageessee ajab jechisiise. Egaa nutis waa malee hin kaasne qeeqnii fi yaadni jiru maalidha? Gammadaa show hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting. Warreen maatii keenya ta'in ammuma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Koomentii jalatti yaadaaf qeeqa qabdan nuuf kaa'aa. Share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Akkas jedha Gammadaa showni. Guyyichi guyyaa seena qabeessadha. Jireenya koo keessatti show akkanaa waggaa 10 dura eegaleen yaadaa ture. Haaluma jireenyaa naaf hin milkaa'in har'a ga'e kunoo tokko jenne. Yaadawwan hedduun na dhaqqabee dursa ulfaadha jechuun barbaada naaf jiraadha. Yaadawwan deeggarsaa fi jajjabinaa hedduusaa gammachuunan darbe. Xiqqoo yaada akka qeeqaatti kaan irratti dhimma show kiyyaa isin hubachiisuun barbaada jedha. Tokkoffaa maqaa show Gammadaa show otoo gabaabsitee naan jettan anigaa maqaan koo Gammadaadha. Maqaan afaan Oromoo dheeratus maqaa biraandi show ta'uu danda'a jedheen amanee gad baase. Fakkeenyaa fi gammee show otoo jettee warra jedhuu fi gaammee isa afaan Ingiliffaan waliin wal fakkaatuuf fan dhiise jedha. Lama akkaataa dhiyeessii show kiyyaa addunyaa irratti Late Night Show jedhamuun beekama. Kanaafuu akkaataan dhiyeessii isaa waggoota 75 irraa 1948 eegale. Kanaafuu akkaataan teessumaa qopheessaa yookaan gaafataa, akkaataan teessumaa keessummaa yookaan gaafatamaa, backgroundii yookaan fakkiin magaalaa duubaa mul'atu, baandii fi daawwattoota qabaachuun akkaataan dhiyeessii bifa qoosaa fi haasaa jireenyaa dhuunfaa nama sanaa giddu galeessa godhachuun gaammee yookaan tapha adda addaa keessummaa waliin taphachuu hundi isaa wal fakkaataadha. Biyya kana keessatti showuun akkana seefuu on EBS qofaa waan ta'eef waanuma isarraa qofaa fudhannee fakkaata. Garuu innuu warra faranjiirraa fudhate. Sababoota armaan olii fi Gammadaa show kan seefuus ta'e kan faranjiirraa akkaataa dhiyeessii fudhannee hojii Oromoo fi nama Oromoo beeksisuu irratti xiyyeeffanna jechuudha. Waan teeknikaa ogummaa barbaadan tokko tokko abbaa ogummaaf dhiisnee erga jajjabinaa haa fudhannu. Carraa kanaan waraabbiin keenya torban kanaa istiidiyoo bifa aaraan irra deebinee tolchinee waan aaraa qabannee dhufna. Dhiphina istiidiyoo irraa kan ka'e amma biraandii dabaluu hin dandeenye gara fuulduraatti hojjennaa. Itti aansuudhaan immoo qeeqni jiru maaliif toora yuutuubii isaa irratti Risaa Miidiyaa jedhee erga jedhee immoo maaliif Gammadaa show hin jennem. Artistoota keenya warreen rakkoon qabamanii ummata jalaa dhokatanii fi afgaaffii gochuu qaba. Namoota bebbeekamoo Oromoon qabdurree waamuun qaba jechuudhaan yeroo ammaattis artistoota keessaa artistii Hirphaa Gaanfuree fi artistii Kool Nagaasaa yookaan Jamaree fi afgaaffii taasiseera. Egaa qeeqa jiruu fi yaada jiru sanas haa ta'u kanas haa ta'u yeroo ammaa Gammadaa showun artistoota Oromoo fi namoota dandeettii garaagaraa qaban affeeruudhaan muuxannoo isaanii fi mudannoo isaanii ummataaf qoodaa jira. Miidiyaaleen irratti darbaa jiranis karaa ETV afaan Oromoo, karaa YouTube'itiin immoo Risaa Miidiyaa, Facebook'itiin Gammadaa olaanaa yookaan Gammadaa show fi kan kana fakkaatan irratti lakkifamaa. Atos malee yeroommaa jaallatamummaa guddaas argachaa jira. Yaannii fi qeeqnis miidiyaa irraa oliif gadi oofamaa jira. Nutis gama keenyaan jabaadhu milkaa'e ittiin jenna.